ومركم قودنا قولا إيجا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحان الله جزء باي دعوة تكينا واني نيا نكون صورة نكون كانوا صورة نيجا شولا إساء كدو في اللي بينو إنه كدر أقول اللي بينو قرو أعوذ بالله ربنا ما باسو والله ربنا ما هسترو لكي مالي بقى كان يفر رأيه قامنا ميديا أنا كان هذا ونوتي أكمل تكمل نكون دلقوان سنة جاب سيسو فون بويه في كركرو دي هنا كان بريدو كانتي مكاي ومن نكون gabaa addunyaatiif dhiyeessaa jira. Waan nyaannu keessatti osoo baay'ee irraa fe'inne uummata kafaraa kana, uummata Yahudaa, uummata Najasaaraa, uummata najisa ta'e kana baay'ee tokko barbaachisaadha. Rabbi nama haa eegu. Dhiyana kana ifaajanii haala meeqaan waa meeqa walitti makanii sanuma wajjin garuu keessa isaatitti foon booyyee godhanii uummanni kun gabayaa irra oolchaa jiranii. Egaa dhiyaanni kamiyyuu akka shari'aa islaamaatti akkuma namni marti beekiyyuu dhiyaanni kamiyyuu nyaatamuudhaaf ulaagaa sadii yookaan shartii sadii qabaachuudha qaba. Tokkoffaan an yakuuna halaalan halaala tahuudha qaba dhiyaanni sun inni haraama irraa jechuudha. An yakuuna halaalan tokkoffaan isa kana. Lammaffaan allaa yakuuna fiihi madaratun dhiyana san keessatti wanni nama miidha, wanni qaama namaa miidha, wanni aqlii namaa miidha, wanni dhageettii namaa miidha. Walumaa galatti jami'a jasada namarra jiruu kana wanni miidhaa keessa jiraachuu dhabuudha. Gaafa wanni jasada namaa miidhaa keessa ka jiraatu taate dhiyanni san gongomayyuu haraama ta'a jechuudha akka shari'aa islaamaatitti. Lammaffaan isa kana. Tokkoffaan dhiyanni sun halaala ta'u yookiin xahaara ta'uudha. Najisa ta'uu dhabuudha jechuudha. Kun namaa gala. Inni lammaffaan allaa yakuuna fiihi madaratun akkuma sila jenne dhiyana san keessatti miidhaan qaama namarratti dhaqqabamtu sababa isaatiin jiraachuu dhabuudha. Qaama namaa yoo jenne aqlii illee nama macheessuu dhabuu qaba. Akkasuma ilkaan namarraa buusuu dhabuu qabaachuudha qaba. Akkasuma walumaa galatti qaama keenya kamiyyuu hattan qeensamaa hin taane miidhaa irratti fiduu kan qabne tahuudha qaba jechuudha dhiyanni nu nyaannu sun. Inni sadaffaan ka dhiyanni sharxiiwwan dhiyanni namaa kamiifiyyuu ittiin halaala ta'u keessa inni sadaffaan allaa yakuuna khabiithan wanta fokkataa tahuudha qabu tahuu dhabuudha jechuudha. Gaafa waan fokkataa ta'e akka wanta akka fiindoo, wanta akka dhoqqee fi qoshaashaa garaagaraa jechuudha akka hasharaata raammoowwan garaagaraa yoo ka ta'u taate dhiyanni sun akkuma beekamu haraama tahaa jechuudha egaa daawwattoota kiyya. Kanaaf sharxiiwwan sadeen kana irra finnee dhiyana kamiyyuu madaallee sharxii sadeen kana yoo tokko ka dhabu taate sharxiin kun isarratti yoo intibaa ka ta'u taate tokkummaan jechuudha dhiyanni sun haraama tahuu danda'a jechuun haraama tahuu danda'a jechuu ifaan ifatti. Egaa kun akkuma beektan karkarroon irra fokkataa uumaa rabbii keessaa isa tokko amma foon amma isin argattan kan amma isin daawwataa jirtan kun egaa akkuma amma isin argitan kanatti keessa isaatti akka naqamee keessa isaatiin akka namni agarreetti haala kanaan gabarra oolchaa jiran subhaanallah. Namni martiyyuu waan dalagu santuyyuu gaarii itti fakkaata. Uummanni kunillee sababa dukkanti isaanitti jirtuuf jecha maaltu halaalaa maaltu haraama isaan bira hin jiru. Akkuma beektan gizee baay'ee uummanni kun foon kamiyyuu hin nyaatanii dhiisanii hasharaata garaagaraa raammoowwan lafarra yaatu waan akka jawwee akka raachaa subhaanallah. Waan isin dinqisiisu raammoo isaan nyaatan keessa wallahi waan namni keenya yoo arge dhihanuma kaaniyyuu nyaachuu hin dandeenye waan akkasiifaa nyaatanii raammoowwan isin beektan san raammoowwan garaagaraa walumaa galatti nyaatu aadaa godhatanii irraa bahan. Haala kanaan amma akka isin argitan kanatti keessatti godheetti akka ammoo ibiddillee seenuu danda'u kun moggaadhaan mure keessa kaa'ee jira. Mee maal akka inni itti dabalu yookaan maal akka isaan itti dabalan walumaan deemnee ka daawwannu taanaa obboleeyyan kiyya akka addan hin fagaanne. Uummanni kun warroota rimmee akaayee rimmee isin beektan san muka nyaattu san jechuudha. Viitaamina qabdii, viitaamina garaagaraa keessa jira. Faayidaawwan hedduuf keessaa qabdi jedhanii akaawanii nyaatanii akkasuma wanta karaachaa, hantuuta, hatta haga sareen bahutti kalbii jechuudha najisa yoo shari'aa islaamaa keessatti isin nama tuyxeyyuu jiidha isiisan torba najisa ifirraa dhiqan san islaamni yookaan islaama biratti ifirraa dhiqan san garuu isaan ammoo wanta biraa foon isiitiyyuu ni nyaatanii subhaanallah. Abboo laalla numayyuu ni shakkama uummanni sun aanuma isiitiyyuu elmatuun isaanii ni mala. Kanaafiyyuu daawwattoota keenya wallaahi ajaa'iba hojiin uummata kanaa jechuudha subhaanallah. Haaluma amma isin agartan kana kunoo itti dabalee wanna biraallee itti dabalee kunoo amma danfisuudhaaf qopheessaa jira. Dhiyana kana yeroo danfiseen boodatti haala inni namatti toluun haala nama hawwatuun tolchanii uummata keenyaaf dhiyeessanii kanaan booda keenya hin beeku gaa dhiyana wanni arraba bicha irratti nama mi'aawudha wanni ilaalu hedduun namaa waa nyaatu keessatti jechuudha.
wanni sun arraba isaatti mi'aaye taanaan bakka isa biratti wanta fudhatama qabu wanta akkaan gaariiti nyaachuu malee waan biraa ilaalu jechuudha subhaanallahi rabbi nu haa baraaru egaa haala isin agartan kanaan diddiriirsanii babbareechisanii ilaalama foon booyyee foon karkarroo kana fidanii jidduu isaa kanatti haala kanaan cammaqan subhaanallah haala nama dinqisiisu kanaan akka inni mul'annitti keessatti godhanii kanaan booda gabayaa irratti dhiyeessanii najjaan Allahu minhaa rabbi irraa nagaa nu haa baasu waan bittanii fi waan hojjettan keessatti akka of eeggannoo guddaa gootanii obboleeyyan keessanii jechuu barbaada dhihanni kamiyyuu nyaatamuun dura har'a yoo of ilaallee ofirraa eegni malee gizee ammaa kana shoobaan walitti makamiinsi uummataa likkii malee babal'ataa jira haala isin agartan kanaan kunuu qulqulleessanii bareechisanii tolchanii zanaa godhanii amma ibiddatti dhiyeessuudhaaf qopheessaa jira karaan boodamee ibiddatti dhiyeessanillee walumaan teennee daawwannaa wajjaa turre. akkuma beeytanii rabbi irraa nama haa baraaru subhaanallah namni hedduun dhihana nyaatu kana yeroo qaamuma isaa irratti yeroo isa yookaan isa miidhee isa ajjeesuu dhabuudha malee nyaatamuu qabaa jedhee warra ilaalcha akkasii qabu jira wahaadihi dalaalatu wa kufrun kun diqqeennaa fi wallaalaa fi gowwummaa daangaggayeessa maaliif wanni rabbi aqlee nuu kennee sammuu tana nutti kennee fi akka maalummaa wanta tokko addaan baafnuuf haala kana nama bareechisanii akkama isin agartan kana tolchanii fidanii jiranii subhaanallah yoo ijaan achi ilaaltee baay'ee tokko nama hawwata wallahi baay'ee tokko namatti tola garuu maaltu akka keessa jiru nuuf hin galle dhiyanni kun namni isa bira ga'ee nyaatuu malee namicha waan biraan jedhu foon kun eessarraa akka dhufe subhaanallah wallahi likkii malee akka haala nama shawwadu akka namni shawwadamuu danda'u akka namni gowwoomuu danda'u akka namni bakka kanatti likkii malee dubbiin gooliin itti galuu qabdu kudhanii ilaalgaa wanta garaatiin faayanii bareechisanii itti dibanii waan kaaniin olii gad oofanii gabayaa irratti dhiyeessan kenna gaa kan irraan beekne mallaquma isaatii wanta haraama bitatee nyaataa jechuudha egaa namni waan kana nyaatee addunyaa irratti mallaqa isaatiin haraama bitatee nyaatee garuu akkuma inni waan kana foon haraamaa kana nyaatetti akiratti illee yoo rabbi isaan araaramin ibiddi qaama isaa nyaataa jechuudha kanaaf osoo ibiddi qaama keenya nyaanne nutis waan nyaannuu fi waan dhuynuu addaan baafachuun nurratti dirqama ta'e akka uummata muslimaatitti jechuudha egaa akkuma dhugaatiin kamiyyuu diina islaamaa keessatti nuuf addaan baafame maal akka dhuguu qabnu maal akka nyaatuu qabnu rabbi nuu himetti ifirraa laaluu qabna kanaa miti jennaan immoo warroonni har'aan tana waan fedhe nyaatee waan fedhe dhugu akkasuma bor isallee qaama isaa sanillee jechuudha ibidda azaabattu nyaatee waan fedhe isa dhuga jechuudha akkuma inni waan fedhe dhuga sanitti ibidda azaaba isa dhuga akkuma inni waan fedhe nyaate sanitti ibidda azaaballeen isa nyaate jechuudha nyaatee bira bahee dabre haga waan keessa isaa jirullee gubee barbadeessu takka ta'e jechuudha akkuma rabbi nu himetti allati taxxali'u ala al-afida ibidda azaabaa sun isa gubdee qaama isaa guutuu nyaattee foon nyaattee dhiiga nyaattee hidda nyaattee qaama isaa guutuu barbadeessitee bira baatee qooma isaa onnee isaa ta keessa jirtu san isi sanillee balleessuu haga geetu takka jechuudha namni waan kana ifirraa hin eegin dunya akhiratti illee hongeedha dunya akhiratti illee salphina rabbi nama dunya akhiratti illee nagaya bahee salphina jalaa nagaya bahuu rabbi nu haa taasisu egaa obboleeyyan kee muslimtoonni bakka jirtanitti viidiyoo kana sheer walii godhuudhaan obboleeyyan keessan kanneen muslimaa biraan ga'uudhaan makrii fi mala ummanni kafaraa yookaan ummanni yahudaa kun dalagan wal hubachiisaa waliin gayaa if eeggadha kunoo keessa isaa kana akkuma isin argaa jirtan kana amma foontu jira foon kun laal yeroo akkana godhan haala kanaan mul'ata kunooti affeelameeti amma erga affeelamee irraa baheen booda haala namatti toluun qophaa'eeti gabayaa irratti dhiyaataa jira qabeenya kennan akka haala akka xinseenni nu maraa nama nagaa bahuu rabbi nama taasisu dunya akhiratti illee nama halaala nyaatee halaala uffatee halaala dhugee rabbi walgayuu rabbi nu haa taasisu addunyaan kee jiraannu kun ganda dalagaati ganda hojiiti akka waa addaan baafannee dunya akhiratti illee milkoofnuuf rabbi aqlee nu kenne aqlii kennan madaalanne addaan haa baafannu isin jechuun ergaa kenna egaa viidiyoon kun yoo isinitti tolee sabskraayibii fi laayikii fi sheer godhuuf akka hin daganne asumaan isin dhaamanna
nagaa rabbii keessan jiraadha. Obboleeyyan keessan muslimtoota bakka jiranitti viidiyoo kana biraan gaya akka arganii itti intibaahatan yookaan itti dammaqan. Wassalamu alaikum.